baga guyyaa haadholii keessan. Miidhagaadha jechuun. Daandiirra jiraachuudha hanga carraa hojii uumurra. Isa lammataa da'ee 2009 irratti deemee achirratti narraa baddalame ji'a 8 minaamin ture godaana. Jaalala haadhummaatti agarsiiste. Mi'a miti kanatti farramtee deebitee na fudhadheettu kun dhala namaati. Duuti birriin bitama otoo ta'e anatu bita. Mana sana akkamitti argachuu dandeessa? Yoo Amaariffaatti dubbatan nan bu'a. Waliin galu waan ta'eef. Dhukkubni kee oomee dhukkuba kee raammoo akkamitti fayyuu dandeenya? Beeksisa deemallee yoo mukkee taa'e funyaan qabatanii taa'u. Gargaarsa yeroo sana sii taasifamaa ture. Keemmoo guyyaadhaan na fudhadha. Bokkaan innaa roobu isa guddaa dugdatti baadheen isa xiqqaa garaarratti baadhee haadha gaarii haadha bareedduu. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin kaaribuu keenya har'aa eegalee jira. Baga guyyaa haadholii keessan. Guyyaan haadholii gaa namoota haadha jaallatanii fi haadhaaf kabaja kennan bu'aa haadhi buufte namoota beekaniif guyyaa kabajaa fi jaalala guddaa qabudha. Irra deebi'uudhaan baga guyyaa haadholiitiin isin geessiniin jedha. Kaaribuun keenya har'aa gaa guyyaa haadholii sababeeffachuudhaan dubartii jabduu tokko qabatee dhufee jira. Daa'imman ishee guddisuudhaaf rakkoo garaagaraa bu'aa ba'ii adda addaa dabarsite tokko yeroo ammaa kana immoo daandiirra jiraachuudha hanga of dandeessee namoota kan biraadhaaf illee hanga carraa hojii uumurra dubartii geessi tokkoon qabadhee dhufee jira. Isin hanga xumuraatti kaaribuu keenya yoo daawwattanii wantoota baay'ee irraa barattuu, itti bohaartuu, itti gammaddu jenneeti kan yaanu. Nu hordofaa yeroo gaarii. Yeroo kennu laattee gara istiidiyoo keenyaatti waan dhufteef guddisnee si galateeffanna. Galatoomaadhas galatoomin jedhaanis. Baga guyyaa haadholiitiin si ga'e. Baga walumaan nu ga'e. Haadhummaan sii fi akkamiin haadha jabduu kanaaf cuukkoo hojjedhee gaadhee cuukkoo hojjedhee qorii qopheessee si eegee jira. Meen haadhaan namni gaa shaayii siin buusaa. Shaayii kanas nama dhuddadhee yaada. Waan adii kan dhiisteetta moo akkamii? Galatoomii waan adii kana baay'ee miti xiqqoo man dhuga. Xiqqeessume? Tole. Mee haadhummaa kana akkamitti ibsitameeti? Haadhummaa kana anjechaan qabu. Haadhummaa haadha jechuun iddoo baay'eetti qoodama. Haadha jechuun miidhagaa. Haadha jechuun miidhagaa. Haadha jechuun ofirraa haftee dhala ishiitii waan taatu, dhalli ishii nyaatee waan quufutti fakkaatu, taphatee waan quufutti fakkaatu. Haadhummaan hundumarra caala. Haadhummaan gaafa itti ciniifannee guyyaa ittiin ciniifannee dhalli sana otoo hin ta'in guyyaa itti guddisuudha kan haadhummaa isaa agarsiisu. Nuuf miidhanni keenya isaanii. Tolashiin daawwattoota keenya wajjin walaa bartume. Tolashiin eessatti dhalatte, eessatti guddatte, akkamitti gara magaalaa Finfinnee dhufte jennee isa kaasne. Sana booda rakkoolee keessa dabartee bu'aa ba'iitti argitee ijoollee guddisuudhaaf jireenya kana injifachuudhaaf akkaataa sadarkaa ammaa kanarra geesse immoo daawwattoonni keenya akka isaan baranitti tarii namni abdii kutannaa keessa jiru jiraachuu danda'a. Nama kanaaf fakkeenyummaa akka taatu nan abdadha waan ta'eef mee waa'ee Tolashiin daawwattoota keenya wajjin walaa bartume. Kaanoora Tolashiin jedhama isiniin jedheera. Tolashii Fedhasaa Naggasaa Guutuu Hodaa Birriin jedhama. Iddoo itti dhaladhee guddadhe karaa Ambooti. Iddootti guddadhe Dirredawaadha. Dirredawaa waggaa baay'een taa'e. Ambootti dhalatte ijoollummaa keetti gara Dirredawaa deemte? Gara Dirredawaan deeme gaa'ila maatii ijoollee gara Dirredawaatti kan da'e jechuudha. Otoonni lawuzii naamni gurguraa jiru asiif asheechitoo fi gaarii ijoollummaa kootti abbaa ijoollee kootti wal bare isa faana jireenya gaarii uumne jireenya utuu hojjechaa jiru jireenya gaarii waliin otoo hojjechaa jirru gidduutti inni xiqqoo ishii waan nutti mudateen deemee mucaa isa lammataa da'ee 2009 irratti deemee achirratti narraa baddalame. Yeroo irreecha 2009 yeroo namoonni dundu'an sana. Bishooftuu sana innaa sanaan da'ee ji'a lamadha. Yeroos boqoteenni isarraa kaaseeti jireenya kan Tolashiitti ulfaate.
Yeroo Finfinnee dhuftanitti moo achuma turtan? Finfinneen dhufeen achitti iddini du'een ka'een kuma koo Finfinnee ijoollee koo qabadhee dhufeen. Edda Finfinnee kana galee garuu ijoollee kana qabadhee eddan dhufe achiis isa malee homaan qabu. Inni nurka du'eera nurka baddalameera naman qaba jedhuun beeku. Kan jireenya maal jiraanne dhen gara Finfinnee kana dhufe. Gara Finfinnee kana dhufe ijoollee lamaan baadheera. Gara goofaa kana ji'a 8 minaamin ture godaana. Daandir. Bokkaan inni roobu isa guddaa duddatti baadheen isa xiqqaa garaarratti baadhee amma lolaan nu bukkee darbutin ta'a. Lolaan sun innaa darbedha kan inni deebisee afee irra cibsu sharaarra cimnaka. Malee lolaan sun rooba gubbaa sharaadha jalaan sharaadha. Ijoollee harkatti qabadhee amma lolaan sun darbutti bokkaan roobee edda darbee ani ijoollee qofaan ciisa. Isa yoo narkaatu laata sodaadha. Isaan raffisa malee ofii rafu. Guyyaa rafaan. Utuun akkas ta'u ji'a 7 wayii mana namarra deemnee yoo waan nyaatatu gaafannu hoteelarra deemee akka warra kuni Amaariffallee hin danda'u akkas akka ammaa kan Amaariffa hin danda'u. Yoo Amaariffatti dubbatan nan bu'a. Waliin galu waan ta'eef jecha isaanii waliin galu hin qabu. Otuman jedhuun gara nama tokko nama safarri sun bukkee sana beekti kiristaanaa wayitu jira churchii wayitu jira. Safaana utuun neestuu gara labuu kana deemi kottu ta'u labuu ijoollee Oromoo baay'eetu jira. Gara labuu kana kottu jedhanii bakka iddoo Oromoon jiraannutu jiraannan nan deeme ijoollee koo qabadhee gara labuu kana deeme achuma jireenya koo qaxxale. Gara sana gara labuun deeme. Ijoollee Oromoo kootiin walan bare. Gaafa labuu deemtee manuma kireeffattanii yookaan mana kiraa fudhattanii deemtee moo? Kadhaan deeme malee daanduma jiraachaan deeme achis. Daanduma jiraachaan deeme. Utuma daandirra jiraachaa deemu gara labuu kanatti mucaa Yaareed Baqqalee jedhamu tokko isaan argee akkas jedheen itti haasofsiise naan jedhee nam boo'ee baay'ee ijoollee kana qabattee godaanarra hin baatu naan jedhee innisuma birrii naa kenne mana kiraa nan kireeffadhee parkingii hojjechuu qabda naan jedhe. Parkingii hojjechuudhaaf anuu beekeen xaafu barumsa sin qabu beekeen xaafu akkamittiin parkingii kana hojjedhaa jennaan bakka makiinuma dhaabdee waan xaafu minaamin dhiisi makiinuma dhaabitoo birrii irraa fuutaa jedhan hojii ijoollee kee amma kadhattu hojii kana hojjettee ijoollee kee jiraachisuu dandeessaa an jedhanii ishedheen jammare hojii kootti na fufee jireenya koo nan jammare mana kiraa koo kaffaluu nan jammare ijoollee koo uffata qayyaruu fi nan jammare dhanna dhiqachuu nan jammare እንግዲህ waggaa tokko guutuu dhanna dhiqannee uffata qayyarre waggaa tokko guutuu funyaan qabatanii bara taa'u namni finca nan xiraa narraa baqatu beeta kiristaana deemellee yoo bukkee taa'e funyaan qabatanii taa'u maaliif uffata tokko waggaa tokkoon uffadhe bishaan dhanna keenyan xunne baay'een xiraa baay'ee እና dhanna koo dhiqachuu nan jammare ijoollee koo nyaata bareeda ijoollee kootii uumuu nan jammare nyaata bareeda isaanii uume mana kiree koo mana kiraa gaarii koo kaffaluu jammare tuman parkingii hojjechaaru na dhukkubee nan deemee mara maatiin kaasarii qabda naan jedhanii kaasarii gadameessaa kaasarii gadameessaa qabda inni rifadde bakka maali yaa waaqayyo ijoolleen kun abbaas malee guddatanii haadha malee guddatu na malee moo jiraanya hin danda'an isaan ini bakka ginnan mana barumsaattu naa dawwalu amma koo jirtaa jedhaniitu nyaata nyaatu nana manan ina akkas ta'e ijoollee koo irraa bakka duufananiin jedhee otoo namatti ijoollee Oromoo keenyatti namni nan beekin hin jiru namni nan jaalatin hin jiru waaqayyo immoo jaalala namaa naa kenneera namni nan jaalatin hin jiru achi biiroo deeminaan jedhanii lifaas silkii waradaa Siraandii deemi jedhanii waradaa Siraandii deemee astiraadarii faana haramuulee akkas naan jedhanii innumtuu anaa jedhee karaarra baheera. Waradaa astiraadarii jechuudha anaa jedhee naa kadhatee karaarra deemee naa kadhatee micayyoo kana fayyisuu qabna jedhee Xuqur Ambassaan deemee utuma yaalamaa jiru keemmoo fudhachuu qabdeedhanii keemmoo fudhachuun jammare wanti ba'u jira dhangala'aa wayii jira isaa dabbeerii godhachuu qabda jedhanii dabbeerii sanaan godhadhee bakka kiiloo furdini koo yoo asee furdate hin dabalee jechuudha. Achuma toon akkas godhu watuma needuu injiinar Nagaraan jedhamu tokko jira isa biratti fudhannee deemna naan jedhanii isa biratti na erganii
Gargaarsa barbaacha. Gargaarsa barbaacha. Isa bira biiroo isaan deemee maal manna qabe maal taate naan jennaan gaashee jennaan gaashee rakkoo guddaarra jira akkasii kiminaa irra jira birri na barbaachisa jennaan eessaa dhufte ati eessaa eenyummaan eenyus erginaan jenne cheekii fuudhee naa xaafe eegi kanaan yaallamii birree nafu birriin wanti barbaachisu hundaa sii kaffalla dhaabbati keenya si gargaara ji'aan birrii 5,000 sii kaffala ijoolleen kun otoo dhaabbanni keenya jiru ijoolleen kun hin beela'ani otoo dhaabbanni kun jiru ati hin beeluftu karaarraan baatu jirra si gargaara naan jedhani mana kiimii gara birrii baay'ee natti baase ka namni si salacha amma kana hunda warri nama faana bare kana hunda namni si salachee jira nama safara qayyari warri jedhan jiru oromoon labuu bichaa jira warri jedhan jiru deemi iddoo qayyari iddoo biraa deemi warri jedhan jiru amma kana keessatti anuusii jira fuula tokkoon argine yoosiin jedhe waggaa 3 kaala waggaa 3 mulu na danda'e na baate still amma yoo natte jechuudha sababa isaatiin abbootii qabeenyaa baay'een bare mana kiraa keessaa nan ba'e manni naa kenname special keezii warra qaban jedhaniitu ana dafanii komiteedhaan wasananii naa kennan keezii guddaa waan qabdu bakka innaa sana immoo sababa dhibeetinis na dhukkubaas waan jiruuf hojjedhees ijoollee koo hojjedhee astiraaddaruus hin danda'u dabdaabbee gargaarsaa naa xaafanii amma asitti amma waradaa amma piyaasatti dhufeeraan dabdaabbee sana qabadheetu amma piyaasatti dhufee biroo kantiibaa kibirti bira dhufee namatu duddanaa ta'e namatu gara jireenya nama keessa jiru kanatti kan achi nagaffa isaanii achi kan na darbate isaanii duddanaa ta'anii akkan dhaabadhee deemu akkan haadha ta'e sa'aatii kanarra akkan ga'u kan na godhe isaanii utuu na dadhabin gatitti bal'aa naa kennanii na baatanii ijoollee kootiif haadha gaarii haadha bareedduu akkan ta'ee jiraadhu kan na godhe isaanii. Dhukkubni kee oomee dhukkuba kee rammoo akkamitti fayyuu dandeessa? Qarshii walitti qabamaa ture sanaan yaalamtee fayyite moo haala akkamiitiin fayyitee mee waa'ee yaalii keessanaaf gargaarsa yeroo sana sii taasifamaa ture nuu kaasme? Galatoom gaaffii gaarii na gaafatte. Garuu waan durii haasofne cukkoo keenya irraa hin fanne. Gizee tokko gazzamni si fayyisuu dhiisuu danda'a. Gizee tokko gazzamni keeyyuu si fayyisu anamma gazzamni mtu sunuu na fayyimne. Innaa guyyaadhaan keemmoo guyyaadhaan fudhadhaa. Keemmoo fudhachaa turte? Keemmoo fudhachaa ture. Guyyaatti Xiqur Ambassaatti birrii 9,000 kaffala ture. Guyyaa tokkotti? Guyyaa tokkotti. Kan naa kaffalu kaa injiineer Nagaraa Dhugumaadha. Isatu naa kaffala. Utuu hin deemee kaffaluu otumanni isa deddeebi'u. Gizee tokko si dadhabsiisee waaqayyos immoo sitti naannaa dhiifama garaa dhiifamaa sii qaba. Xiqur Ambassaa keemmoo fudhachuuf hin ulfaata baay'ee. Keemmoo koo lafee irratti sii kennu akka bulkoositti hin ulfaata baay'ee. Haadholii xilaatuma kan haadholii akka koo haadha taanii warra jiran dhiisito xilaatuma keenyaaf na bu'ani. Waaqayyo kanarra nama haa baraaruun jedha. Amma fayyitee garuu? Amma nagaa. Homaan jiru? Ammatu jiru. Waaqaaf galata. Tole. Biyya alaa deemtee yaalamteere? Carariin haa rukutamtu biyya alaa deemtee yaalamtu jedhanii utuu naa qophaa'aa jiranii yaani gara mana kadhataa deemee fayye. Waaqayyootti hin deebi'ee natti araarame jedheen kadhadhe yaa waan nuti tamanne waaqa araaraati waaqa dhiifamaati. Na iddilii biraa naa kenne. Carraa jiraachuu kan biraa argatte. Carraa jiraachuu kan biraan argadhe. Egaa baay'ee namatti tola. Hunda caalaa immoo fayyaan kee deebi'ee ijoollee kee waliin jaalala haadhummaatti agarsiistee jiraachuu danda'uun kee kan baay'ee nama gammachiisudha. Mee erga fayyite fayyaan kee erga sii deebi'ee booda bu'aa ba'iiwwan si qunnaman jiru akkamitti gara hojiitti seentee sadarkaa amma irra jirtu kanarra ga'uu dandeessemi? Gaariidha. Amma fayyeera. Nama ta'eera. Lammata
dhaabadhee deemeera. Amma gurmoomnetu hojii mataa kootiin hojjedha. Gurmoomnee mangistiin gurmoosee kan nuu kenne hojii dhabsuu isaadhee gurmoomnee hojjechaa jirra. Hojii bareedaa argachi deebitee booda dhuftee amma gara keetti deebitee gurmooftee leenjini. Warri amma haaraa kanan gulmaa'ee jira. Duras immoo paarkingii sana irrattis kanan gurmaa'ee jira. Paarkingii sanas hojjechaatuma jira. Birrii qaba baasa hojii gaariidha namtu hojii gaariidha makiinaa iddoo dhaabatu iddoo gaarii qabu ijoollee warra dur nu beekan waan ta'eef hojii gaariidha namtu nam tokko tokko hin tuffata galee hojii bareeda isaarras nan hojjedha kan biraas immoo ijoollee faana gurmoomne hojii gaarii hojjechaa jira. Namoota baay'ee taatan walitti dhuftanii hojjechaa jira. Egaa amma immoo mana qabdaa mana tokko miti lama faallee qabdi kan jedhamus dhaga'ee jira. Haalli irra jirtu bareedaa akka ta'e hubadheen jira. Mee waa isaa immoo akkasuma. Dhugaadha. Mana qaba. Mana kan naa kenne mangistiidhuma. Achi keessa si hojjetani warra mangistii keessa hojjetu malee kan isaan naa kenne isaanii mana qaba amma mana gaarii keessa jira. Kan naa kennuma warruma addeedhuma naa kenne haadha manaa kan na godhesi isaanii. Sadarkaadhuma kana kaa'utuma namatti nama irra nama argatu miti ani nama faana waliin gala. Nama baay'ee safaraan ani jiru nama baay'ee abbootiin qabeenyaa baalasiltaanota baay'eetu dhufa kana jettee warra maqaa isaanii dhaawumne nama baay'eetu jira isaantu karaa naa ta'e akka mana kana argadhu namarraan nama argadhee iddoo akkasii deeminaan jedhanii anis immoo iddoo isaatti na ergan otoo hin dadhabin tumus salachayin nama achi biiroo sana hojjetu argachuudhaaf ukkoo baay'ee ulfaata. Har'a kootu boru kootu akkas godhi warri jedhan utuma sassalachayin dafee arga isaan mufaana takatattale mana gaarii naa kennanii mana gaarii ijoollee koo faana jira. Kun dibnanii fudhattee jechuudha. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee illee nama yeroo nama argan nama gara laafettiidha. Isaan egaa namoota akka kana rakkina keessa jiran hedduu isaanii gargaaruudhaan ni beekamu galatoomaa inna isaaniis. Mee guyyaa haadholiitiin baga siin ga'e jedhi kaasuma. Baga guyyaa haadholiitiin haadholii hundi bagatti siin ga'e baga guyyaa haadholiitiin siin ga'e jedha. Asumaan immoo Adaanech Abeebee maamiin jedhaananii bagatti siin ga'e ayyaana haadholiitiin bagatti siin ga'e goddenyota kee faana maatii waatii kee faana bagatti siin ga'e asuma deemuuf immoo Nifaasillee silkii laaftoo astadaadar bagatti sigeen jedha ishinis dubartiidha waan taateef kaabbaa jedhamti bagatti sigeen jedha haadholii hundumaafuu bagatti sigeen jedha. Asis bagageessa. Galatoo. Jabina akka kana yeroo rakkoo sana keessa yeroo daandii irra jiraachuu sana keessa yeroo dhukkubni hamaan si qaqqabe sana keessa lafee dugdaa kan sii ta'e siif maali meesiif namoota irra darbee namoonni jiru akkuma tikaaste garuu namnumti nama gargaaree iyyuu namni rakkina keessa darbuu hin dandeenye baay'eetu jira. Lafee dugdaa kan sii ta'e siif maali mee jabina kee kan sii ture cimina kee kan sii ta'a ture sun maali akka dubartii tokkootti dubartoonni biraan sirraa baratu waan ta'eef. Dhugaa keetii anaaf lafee dugdaa kan naa ta'e anaaf Kiristoos anaaf cimina gaarii akkan cimee deemu akkananii ija namaa fuuldura dhaabadhu kan na godhe yoo waazawee ija namaa fuuldura dhaabachuun abidda. Kanaafuu jabina sana kan naa kenne anaaf Waaqadha Kiristoosin galateeffadha. Dugda kan naaf ta'e wanti dugdaa kan naa ta'e utubaa kan naa ta'e anaaf isaa isuman galateeffadha. Ani haadha gaarii dhedhee yaada haadha bareedee yaada ijoollee kootiif nama kennu iyyuu yaade nama deebi'ee fudhateedhaan ijoollee koo namaaf harramee kenne achi garagareen deebi'ee fudhadhee arga namattuu nama nuwan amma kana duuti amma nama ija fuuldura dhaabu guyyaa tokko ijoollee koo qabadhee ija namaa fuuldura dhaabadhee hin beeku ijoolleen koo innaan baa'u hojii deemti jedhu malee mana namaa kadhaa deemti kadhata deemti naan jedhan nan dhoksitachuudha nan dhoskaan maaliif har'i bormitiin jedhaan isaaniin dhuguma ammoo har'i bormiti jireenya kana akka dhufu nan beekaan har'i bormiti kanaafuu hojiin deema mana taa'ee isaan barumsatti ergee ani nama gaafadhee jiraadha. Haadhummaan kee cimina kee ta'eera jechuudha. Ofii keetii of gatta of irraaffatta of ilaalta ijoollee sana keessatti ofii keetii of ilaalta malee
kanuma jiraattuuf ikkoo ijoollee keetiif dhaabattee kan deemtuuf ijoollee keetiiti. Bareenni kee qilleensatti qilleeffattu kun ikkoo waaqa gaditti ijoollee keetiidha. Si galee waan hunda si irraanfachiisu si bashannansiisu boruuf abdii kan siif ta'u isaanii. Waaquma yoo kan galateeffattu ikkoo ijoollee kee kana wal qabdeeti. Daa'imman koo kan mucaa koo namaaf kennee kee deebi'ee fudhadhe jettee turte. Yeroo rakkoo sana immoo ni akkamitti namaaf kennee yaaddee akkamitti immoo deebiitee fudhatte miira taphachiistaa kan immoo. Dhugaa keeti ani duuti birriin otoo bitamte nan bita birri. Jireenya sana sa'aatii sana keessatti jechuudha. Yeroo sana keessatti duuti birriin bitama otoo ta'e anatu bita. Maaliif yoo jette amma nani isaanii tasaqaayyamanii nafaana amma isaan nafaana rakkatanii du'ee iddoo isaan jiran otoo ilaalin natti tola ture. Garuu jireenya sanas immoo deebi'ee iddootti bitan hin beeku. Kanaaf amma isaan nafaana rakkatan bakka ani isaan irraa fagaadheen godaanas yoon jiraadhe barandaa namaas yoon bulee jireenya gaarii haa jiraatan jedheen farrameetti kenne. Farramee ilaadhime kenneera. Guddifata kennee fudhatanii waliif farramne fudhatamanii zoor jedhee akkuma garagaree dudda koo innaan itti naannessu garaan koo na dide. Uun jedhe barruma irra dhaabadde. Amma farramteen kennine maal taate dhallakki lakkinaa deebisi. Mi'a miti kanatti farramtee deebitee na fudhadheettu kun dhala namaati. Ikkoo dhaluma kooti kaanaaf mi'a miti garuu inni sana rakkadhe amma anuma faana beela'uu wayya. Anuma faana rakkachuu wayya naa deebisa. Sammuun qabdu naan jedhani. Bakka kun maraatu jedhanii ijoollenis na arganii bo'anii ijoollee koo fudhadhe. Manatti maamayyuu tani masa guddaatti. Abba yaan akkas godheen jirame namaaf si kenneen oolee. Arsiin jedhare. Nama barumsaa dhaqu otoo na dhungatiin hin deemu. Asiif asii koo na dhungate. Otoo ati namaa naa kennite koo eenyuun dhufee si dhungata naan jedha. Eenyuun dhufee si dhungata ture. Eenyuun dhufee si dhungata ture naan jedha. Hin beekan qallada hin dhanatti. Innaa hundumaaf waaqayyo ulfaatu hin jedha. Rakkinni hin dabarre hin jiru. Rakkinni hin dabarre hin jiru. Wanta dubbisa hin darbaa. Nama hedduu biratti waan kana keessa darbuu hin danda'an jedhee yerootti lubbuu isaaf baasullee hedduu isaatti mul'ataa jira yeroo ammaa kana. Namoota rakkoo keessa jiraniif rakkinni akka darbu sirriitti beektanii yaada. Maal gorsitameeti? Ani wanta hin dubbanne tokko jiraas. Wanta himuu qabu tokko innaan dhukkube sana dabbarii godhadhee otoo deemaa jiru hin ajaa'iba baay'ee. Nama bukkee taa'uu hin danda'u. Nama bukkee otuman taa'u yaa rakkinni nama bukkee si teessisame. Otuma ajooftu otuma xirooftu nama bukkee teessa. Maal godhare rakkoo yoo itti sittee rakkoo kee humatte malee nan xiraa jettee namarraa fagaachuu hin dandeessu. Kanaafuu otuma sammuu koo amansiiseen atiin xiroofta kan namni jedhu dhiisee bakka tola ishiin nama xirooftu miti tola ishiin nama fayyaadha tola ishiin nama gaariidha nama bukkee teessee rakkoo ishii namatti himachuu qabdi tola ishiin dandeessitudha jedheen bukkee isaanii taa'ee itti himadha. Kanaafuu shara caammaa godhattee warra naan jedhan jiru. Tuman naxala caammaa godhadheeru. Rakkoo dhukkubichaati? Rakkoo dhukkubicha sanaati. Daaraa fi loomii walitti makiitoo dibadhu. Miila keessi xiraa naan jedhu. Iddoo dhibee koon beerre isaan jechaan nama deessuu malee. Jecha baay'ee kan jechaan waan darbuuf jedhanii waan hin taane kan darbatan jiru. Amma haadholii warra uummata biraa amma aanatu ba'ee dubbatate malee aanatu ba'ee rakkoo koo himate malee akka koo kana rakkoo irratti baate haadholiin gaadha dhaabu haati gaadha dhaaboossu jirti haati golaa boossu jirti jechi nama madeessa baazawee waan darbuuf jedhanii jecha gintaane namarratti darbachuuf gaarii miti kun. Ani jecha baay'ee namatu jecha baay'ee warratti darbatanii indee dhugumaan naman ta'u jedhee beekame ani dhuguma ijoollee kanaaf haadha miti ani dhuguma safara qayyariifaa warra naan jedhan jira. Isuma kan otuman dhagahu akka nama nageenye maaliif boruu koo nan beeka waan ta'eef nama mul'ata qabudhaan nan beeka. Jireenya kana akkan deebi'ee keessan dabarre beeka. Dubartoota warra madeessan jiru. Yoo danda'an jajjabeessu waaqayyo jira si bukkee dhaabannaa. Maaliif isaanis haadhumarraa dhalatan waan ta'eef jirra nutu siif jira jedhanii nama jajjabeessu. Yoo hin taane zim jedhanii darbu waan darbuuf jettee walitti arguun keenyaan oolu amma jireenya nama keessa jiruu fi inni nani waggaa kana keessa jiru tokko miti.
Kanaaf maal gorsitare namoota rakkina keessa jiranii amma yeroo ammaa kanatti rakkina keessa jiranii jireenya naaf natti hin tolu jiraachuun qabanni jedhanii namoota yaadaniif maal jettameeti? Wanti darbin hin jiru. Wanti darbin hin jiru. Wanti hunduma darba. Maaliif nuti ko yoo amma waaqayyo dhufutti ingidi wanti darbin hin jiru. Yoo waaqayyo dhufedha malee dhufaatii isaa eegaa jirra waan ta'eef. Kanaafuu ani haadholii warra gaadaa jiraniif haadholii warra rakkachaa jiraniif wanti nan hin jedhu fuuldurri isaanii ifadha. Fuuldurri isaanii fuuldura gaariidha. Kanaafuu jireenya ammaa kana laallee tasfaa kutuu hin qabnu, abdii kutachuu hin qabnu. Sigalee ganaa waaqayyo guyyaa gaarii nuu qaba. Nama kadhadhu bakka nama kadhadhu jedhee gaafadhee dubbe ofii kooti jedhee garuu dirqama ijoollee koo waan bulchuuf nama gaafachuu hin qaba, nama kadhachuu hin qaba. Kanaafuu waaqayyo guyyaa qaba. Har'i bormiti jabaadhaa ulfaadhaa sin jedha jireenya gaarii waaqayyo guyyaa qaba waaqayyo. Dhoqqeerra yoo hojjette dhoqqeerra na jedhette garagartee ilaaltu. Kan duubaa kana kan kaleessaa irraaffanne kan fuulduraa qabachuudhaaf fiiguu qabna. Isa duubaa irraaffanne fuuldurri keenya ifa waan ta'eef yoo nutti ulfaates 50 ta'u 100 ta'u yoo nutti ulfaateef darbuuf dandeenyee darbuu qabna. Boru fuuldura ifaa sana arguudhaaf waan ta'eef. Innaa jabaadhaan jedha. Jireenya daandii irra jiraachuurraa kaastee hanga ammammoo of dandeessee kanneen qaxartee kaan waliin hojjechuudhaan hojiilee garaagaraa uumuudhaan mana dhuunfaa kee keessa jiraachuudhaan daa'imman kee akka garaa keetiitti wanta barbaadde gochaa haala jiraachuurra geesseeti kan jirtu barnoota waan kennuu danda'udha jireenyatti qabaatte jireenyatti dabarsite wanti hin darbine akka hin jirre jireenyi kee namatti mul'isuu ni danda'a. Mee gara fuulduraatti tola shiirraa maaliin nare? Maaliin eenyume yeroo muraasa boodammoo kana fideen dhufa kan jettu jiraame? Yeroo muraasa isti waaqayyo goraa qaba, waaqayyo karaa qaba. Hojii mataa kooti banadhee isaan dhufutti kabar haaraa kanarratti yaade ramajjee bara 2017 18tti darbuuf ji'a xiqqootu nu bukkee jira miti waan gaarii fideen dhufa. Kanaaf hojii haaraa qabadhee 2018tti nu dhufaa jettee. Ay baay'ee namatti tola yeroo sana dhufee si ilaala. Giddeetaadha. Baay'ee namatti tola gaa. Yeroo kennu laattee gara istiidiyoo keenyaatti dhuftee nu faana turtii waan taasisneef guddisnee si galateeffannaa. Ulfaadhu galatoomeetis. Irra deebi'uun baga guyyaa dhuftii si ga'e. Wajjumaan baga nu gayyaatis haadha waan taateef bagatti si geessi. Ulfaadhu galatoom. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya kaaribuu har'aatiin egaa dubartii jabduu tokko qabannee dhufnee isin faana turtiin taasisnee kana fakkaata ture. Isinis egaa turtii ishee waliin taasisnetti baay'ee gammaddaniitu isinitti toleera. Bu'aa bahii isheen keessa darbiterraa hedduun keessan barattaniitu jenneeti kan yaadnu. Waan nu faana turtaniif ulfaadhaa isiniin jennaa torban kaaribuu kan biraatiin wal arginaa hanga sanatti horaa bulaa.